Ashama arkafun hordoftoota YouTube akkam jirtu nagaa keessanii nagaan koo jaalalaaf kabajaa lafuma jirtan simbiraanaaf haga hojjechaa guyyaa har'aa kun mana iyootitti affeeramee jira. Manni iyoot mana itti buhaaran, mana itti waan barbaadan gaafattanii deebii argattanii fi mana itti barnoota argattanidha. Marree koottaa sinis ana waliin affeeramaati itti bashannanaati itti buhaaraa. Maal fiddee dhufte obsennaan jechuu dandeessan. Yeroo hundumaa mana isheetti video gaaffii deebii fi mudannoolee garaagaraa kan barnoota namaa kennanii fi namni itti bu'aaruu danda'u videolee akkasii kana qabattee dhufti iyooti. Kanaaf sinillee koottaati mudannoo yoo qabaattan illee mudannoo nama bu'aarsan nama barsiisan yoo qabaattan sinillee koottaati video hojjedhaati mana ishee keessatti affeeramaati jechuudha. Zanaa fataa ittiin jedhaa siniin jedha. Egaan asuma gara mudannoo kootti darbiin dura namoonni YouTube channel isheetiif haaraa taatan subscribe gochuudhaan maatii ta'aa fi siniin jedha. Yeroo hundumaa viidiyoo ishee akka isin bira gahuudhaaf mallattoo notification onii godhadhaatii darba. Warreen maatii ishee taatan immoo viidiyoo kana like share gochuudhaan ishee waliin dhaabadhaan isiniin jedha. Like isin gootan isheenii jajjabeessa. Dabalataanis immoo namoota biroo bira akka ga'uuf ni taasisa waan ta'eef ishee gargaara. Viidiyoo nama kamiyyuu yoo ilaaltan like gochuun oma tokkoyyuu isiniin hir'isu waan ta'eef like godhaa. Viidiyoon sun illee yoo isinitti hin tolle ta'e immoo sanduuqa koomentii jalatti yaada fi qabdan qoodaa isiniin jedha. Egaa marree anis har'a viidiyoo kana dhaggeeffattanii yaada fi qabdan obsee bakka kanatti balleessite bakka kanatti itti nuuf dabale akkas goote waan jettu yoo qabattanii yaada fi qabdan sanduuqa koomentii jalatti nuuf katabuu hin dagatinaa isiniin jedha. Kanarraa kan hafe ani obseedha. Obsee Oromiyaa. Mana koos yoo dhaqxan warreen sheeppii baasuu barbaadan furdinaa fi yookiis ulfaatina garmalee hin barbaaduu na salacha'ee natti ulfaatee warri jettan yoo jiraattan mana obsee Oromiyaa sarchi gochuudhumaan dhaqxaniidhuma daawwattanii fataa zanaa ittiin jettanii sochii qaamaa gootanii qaama keessan jabeeffattanii achumaan ittiin bohaartu jechuudha. Kallattiidhumaan gara dhimma viidiyoo koo guyyaa har'aatti isin geessa gara biyya Arabaa dhufuudhaaf paaspoortii baasuudhaaf gara Finfinnee deemee Amborraa dhufee gara Finfinnee deemee achi namni ani Finfinnee gara Finfinnee yeroo dhufu yeroo sana isa dura yeroo tokkoon dhaqe Finfinnee namni dhukkubsateetu nama faana dhaqnee jechuudha. Maatii dhuma keessaa dhukkubsatee nama faana xaawulosii deemne. Kanarraan kan hafe Finfinneen maal akka ta'e eessaan akka baamu eessarraan akka deemamu hin beeku jechuudha. Yeroo lammataaf hin dhaqe yeroo jalqaba dhaqe biyaansi umurii waggaa 13 natti fakkaate akkas ta'ee dhaqe. Isa kana immoo guddadhe egaa. Annaa dhaqee wanti hundumtuu naaf haaraadha. Afaan Amaariffaa wanti jedhamu isa Amaariffaa fi Oromiffaa wal keessa maknee akkasumas safaratti odeeffamu malee omtuu hin beekamu jechuudhaan hin beeku jechuudha. Gurreen sirraa muruudhaan ishiin jedhaanani waan magaarisee. So yeroo jalqabaaf deemee achiin mucaan ani bira dhaqe sun poolisii Oromiyaa keessa hojjetaa jechuudha. Akka carraa ta'ee daabboo namni kana fuudhee dhaqee hiriyoota isaa waamee inni kan hojjetu biiroo wayii keessadha. Istaafisa sana bukkee immoo kilaasiidhuma isaa jira jechuudha. Kilaasii achumatti kilaasiin tokko kennameefi achuma kan rafusii kutaa ciisichaas achumatti qaba. So achuma keessa taa'aa jechuudha. Maaliif nyaata achi keessatti hin qopheeffatu siriitu bulmaatumaaf malee jechuudha. Isaan lama ta'anii jiru ture. Haa ta'u malee mucaanni tokko ani waan hin dhaqeef bakka gadhiiseefi ture jechuudha. Annaa mudannoo kan jalqaba. Akaayii bitiinaan jedhee achuma antinicha fuuldura jechuudha. Waajiricha fuuldura suuqii xiqqoo tokko jirti. Duraanii galgala ganama isaa yeroo dhufuu fi kasaatis natti argisiisee achi waan ta'e binnee deebinee. Isaati booddee ri'aansaa dhaqiitii abee intini akaayii nuu biti kottu jedheen. Mucicha afaan Amaariffaa malee Oromiffaan hin danda'u jechuudha. Suuqicha immoo yoo deemtes afaan Oromiffaan dhagaan jaradha jechuudha warra soddaa. Isaati booddee obboleessi koo sun immoo mucaan durbiitti naa oolu sun immoo
wanti hojjechaa jiraati dhaqiitii akaayii bitee kootu naan jedhe. Eessaan bitannaan kun suuqii fuuldura keenyaatti naan jedhe. Maal jedheen bitannaan qoloom cillinyi bileesh gastesh naan jedhe. Inni akkasa naan jennaan dhaqee waa biraa jedheeni. Niitiin naan jetti amma sirra hin deebi'e naan jetti amma sirra hin deebi'e. Kan inni ani waame waa biraa waan safuu qabudha sinii galee. Mucaan akkas naan hin jenne ani oosanaa fi qaafuun dura isa jiru oofii uusana wal jijjiireera jechuudha. Isaatii booddee niitiin kittatti natti kolfitee jechuudha. Ati obboleessa ebiluu miti obboleettii ebiluu miti ganama wajjin dhuftee turte obboleettii koo ta'ee wal barsiisee ture miti naan irratti bilbilteetu mucayyoon akkasitti jirti maal jechuudha. Inni waan tokko hin dubbanne naasuudhumaan waan ta'e barreessaa jira waraqaachumatti gateetu qalama faana dhufee maal jetteen naan akkas hin jedheen si'a balleessu naan jedhee na fuudhee galee akaa isaas bitatee rakkoo afaan irraan kan ka'e yeroo jalqabaaf san na mudatee jechuudha. Yeroo lammataa ganama isaa ka'ee gara immigireeshinii deemnee achi keessa wallee piroosesii finnee waan isaan jedhan hundaan jedhaan yoo kan ijoolleen bira jiraatan afaan Oromoo danda'an jiraatan isaaniin gaafadha isaan tofaan itti naa'e. Umarra ashaaraa kennee ashaaraan godha gurgurate ashaaraan keessirrii miti naan jedhan torban har'aa kootu achi booddee ashaaraa irra deebi'ee kennitaa naan jedhan. Aanoo zaare saaminti naan jedhaan ammas zaare saaminti nee alkush naan jettini. Jedhaan ammas zaare saaminti nee naan jette. Zaare saaminti. Ana zaare saaminti dheeraa harka koorratti barreeffadhe sammuu kootti zaare saaminti jedha amma bira ga'uuti. Zaare saaminti sun maal akka ta'e hin beeku. Neen sun garuu kootta akka naan jette naan galanna dhaqee harki koon edefqee zaare saamintiin irraa na jalaa bade. Yoom kootu siin jedhaniinnan ji'arraan jini. Akkamitti shaaraan doggoratee ji'arraa duraan ebiluun ficcisiiseen ture torbanitti beellamuudhe. Lakkoofsa jaraa hin qabu irratti bilbiluu hin danda'u. Wayini kan hiriyoota kootii wajjin dhaqnan hin qaban. Innaa ji'a koo guuteen ji'a isaatti dhaqe. Ji'a isaatti yeroo naqu kan si beellamne torbanitti waan ta'eef akkamitti amma dhufte naan jedheen. Achi keessa nama karsaa oolanii jechuudha dhugaa waaqa siqaa'ee kun argisiisanii isaatii booddee ba'ee beellama koo xumuradhee kallattiidhumaan gara biyya Arabaa yeroo dhufu yaa isaa eerpoortii keessatti wanti garaagaraa nama mudatu nama mudanne galata waaqa akka deemne yaa ugaa wanti haaraa ta'an hin jiranii wantoota haaraa miti waanuma ijoollee hundarra ga'u wanta addaa miti isaatii booddee gara Saawudiin deeme yeroo jalqabaaf waggaa fudhee jedhee galee Saawudii yeroo deeme sanatti tokkoffaa ijoollummaan ni jira. Lammaffaa Sudaan ni jira, afaan wallaaluun ni jira. Ingiliffa kana xiqqoo dhagaagaaguma baradhee jechuudha. Garuu itti deebisuu hin danda'u. Waan dirqama yoo ta'e immoo hin dubbadhe yoo caccabsaati. Hin beektu kan Ingiliffi mana nama hundumaa hiyyummaa qaba. Gara mana maadaameetti achi manicha keessa ji'a tokkoon taa'e. Yeroo sanatti dhugaa dubbachuuf kaampaanii sana keessa baay'ee haala suukkaneessa wanta isinitti toluun argitan dhugaa dubbachuudha. Inni kan maraatee dhufaa, inni kan reebamee dhufaa, inni kan maal ta'ee dhufaa. Warri kaan immoo abbaa mana maadaamii yookiis ijoollee maadaamiitiin gudeedamanii ulfa ta'anii dhufu. Waa hedduu kan argitan si suukkaneessa si sodaachisa. Ji'a tokko haala kanaan teenyee warri Saawudii keessa jirtan hin beektanii. Saamaskoo kaampaanii kan jedhamu kaampaanii guddaa sarraatinoota biyyoota garaagaraa irraa fidanidha. Kaampaaniin suni kaampaanii paartii waaniif paartii tuu qaba ture. Paartii waanii sana galee kutaa tokkoffaa fi kutaa ittaanu akkasittiin jira ture. Achirraan achi keessa akka halaqaa ta'anii yookiis akka koreetti hojjetanii ijoolleedhuma Itoophiyaawii ta'aniitu ijoollee afaan Oromoo keessaa intala Wallaggaa gooban tokkotu jirti. Intala gooban gara Fincaanii hin gooban hin beektu jirti. Shawaa keessas akkasuma jiranii ijoollee Amaaraa Tigiree akkas ijoollee 4-5 achi keessatti filamaniitu irra deddeemanii kilaasii ilaalanii fooqee guddaadha. Yaa kilaasii ruumiin nuu kennamee akkasitti kilaasii tokko keessa nama 6tu gala. Algaa akkasitti gubbaa tadarraabii jechuudha akka kanatti jira ture. Achi keessatti siqaayii kanaan dabarsinee gara mana hojii gaafa galu dhugaan seene. Tokkoffaa maatii koo dubbisee hin beeku yaadeera. Lamaffaan immoo akkamsiniin jedhu yoo bullaallaan illee sagalee bullaallaa dhaga'u nan bu'uudha ture. Maaliif maatii yaadu hin beektanii achi mana hojii galee mana hojii yeroo galu sana yeroo sanatti
jiini sujii ramadaanaa ture. Manni nani galee baay'ee guddaadha. Manichi kaameraa qaba. Ani kaameraa akka qabu beeku. Lakka warra mootummaa kana keessa kaabinee wayinatti fakkaata namichi kuni. Akkan iddasii dhagootti. Mana sana sarraatanya ji'a tokkotti sarraatanya 5 galee baadhan. Dubartittiin ayilanyaadha. Kana biraan immoo bofa horsiisan qabu. Ijoolleedhaaf jedhanii ahiduun ani beeku maaliif akka horsiisa waaqatu beeku. Bofti kuni gosa 3tu jiru. Magariisuun ni jira. Inni magariisni baala fakkaatu ni jira. Buburree adii fi gurraachaan ni jira. Waan akka daalacha wayii ta'e burree adii kan qabu ni jira. Baay'ee gurguddaadha bofichi. So amma yeroon taa'ee yaadu wiintoo natti fakkaata wanti isaan kennaniif sun cubbuu dubbachuu maal godha arraba ofiitu dura du'a wanti har'a dubbanne waaqayyo nu gaafata bor waan ta'eef garuu yeroo sanaa fi wiintoon maal akka ta'e waan hin barreef ani hin beeku dhiiguma natti fakkaata sii galee dhaqiitii kana kennii fi bakka akkasitti qiccaa fi naan jetti nyaanni immoo suura bofaatu irra jira waan akka konfileeksiin beekta warri nyaatan. Waan akka konfileeks ta'e sisi haphii wayii an fakkeenya mana kanatti qurxummiidhaaf nyaanni kennu jira waan akkasiiti ture. Bakka kalarii qaba ture kenniif naan jiru. Gaafa isaan geessanii kennanii fi bofichi hin dubbatu jiru. Gaafa nani dhaqee geessuuf bofichi akkas wixxirfatee jechuudha. Akka wixxirfateetu akka gilaasii wayii jira. Achi keessa immoo waan inni keessa tattaa'u maramee taa'u wayiitu jira isaaf qophaa'ee jechuudha. Wixxir gaafa jedhu achi booddee waan mastaawutichi waan kash jedhee natti boonatti fakkaata. Warreen jedha gatiin deemu. Otoon akkas jedhu guyyaa 5 ture isaatii booddee dhukkubsachuun jammare jechuudha. Irriba kan inni hojii fixee xumuree rafu sa'aatii Itoophiyaa sa'aatii 8 wayin 9. Isumaan rafee immoo mukee finaabanaa jechuudhaan sodaadhee maal akka jedhanis wallaalee mukee fin jiru yeroon isaa yeroo ho'aati ji'a ja'affaadhaan fakkaate garmalee ho'isaan raffisu kana biraan bofichuma dhufee natti maramaa jechuudha. Abjuu keessa. Oma tokkorraa otoon akkas jedhu guyyaa 11 ture. Kana biraan nyaata nyaachaan ture jechuudha. Nyaata wanti jedhamu ani waanuma isaayyuu naan gale. Tokkoffaa ramadaana waan ta'eef isaan sa'aatii soomii isaanii hiikanii nyaatanii maal jedhanii suuraaf kaawwatu an kan isaan qopheeffatan sana dhaqee fudhadhee nyaachuu hin danda'u. Edaaniitiin tarii ana tafaa wallaalee malee nyaata nyaadhu naan jette jechuudha ta'uu danda'a. Dhumarra garmalee gaafa laafu qoonqii koo duubatti akkasitti na darbee jechuudha. Afur baafachuu gaafa hin dadhabu maaliin godhe isinitti fakkaata. Kubuzii ishee haphii kanaa jechuudha. Kubuzii maalii jedhanii ishee haphii hin beektanii namoonni hundi firiija akkasitti peestaalii hidhamtee dhuftu kana ishee firiijii keessaa argadhee akkatti ho'isanis hin beeku. Qorraadhuma sasa firiijii keessa san goggogaasaa isa bishaaniin nyaadhee jechuudha. Bishaaniin nyaadhee isaatii booddee nan dafqee garmalee laafee xannee na dhayitee hin beeku. Garmalee laafee biyyarraa akaayee waan akkasii waan hundallee fideen garuu manicha fuudhee gaafan galu na jalaa gattee nimtiin jechuudha. Inni akkasitti ture isaatii booddee libdi kaaminatti ta'e dadhabbii laphee ta'ee na dhukkubee lapheen koo garmalee na dhukkubee afura koo baafachuu gaafa hin dadhabu. Haadha koon bilbilee gaafadhaatii kaardii naa guutii mindaa koo keessaa kutattadhee niititti kadhadhee riyaala 20 naa guuttee isaatii booddee qaxxitaa maatiitti otoon bilbileen biirootti bilbilee. Namichi biiroo immoo afaan torba danda'adhamee gale Itoophiyaawwi rabbi sinaa argisiisu. Mul'uchi godhee na arrabse maal bakkee barbaacha bilbilte naan jedhe. Edaa mana sana namni baay'ee waan galee ba'eef kanaaf bakka ani haaraadha miti akka barbaade achitti jiraachisuu barbaadeera. Ani jedheen gara biirootti na deebisi rakkoo akkasii jiran jedheen jennaanii duraanuu dhiira barbaacha dhaqxee dhiira dhabnaan manichaa naan jedhee waan akkasiin na arrabse. Gaafa inni na arrabsu an kan hin barbaadu jedhee amma biyyatti na gashennaanii birrii Itoophiyaa 24,000 kan fultaa naan jedhe. 24,000 dhiisna yeroo sana 4,000 baay'ee guddaadha. Oma rakkoon qabun jedhe. Maatiin koo horii siin qaban lafa siin qabanii gurguranii akkaawuntii irra sanii gashanii kootu akka isaan na gashanitti naa bilbiin jedhe hin bilbil. Nan dhiisee isaatii booddee ganama isaas deebisee itti bilbilee akkuma na arrabsuu bilbilaan irratti cufatee deebisee jara irratti bilbilee namichi na waamee maqaan paaspoortii kootii obsee miti. Maqaa biraadha garuu isaan alam jedhanii na waamuu waan hin dandeenyeef maqaa koo. Alam naan jedhe namichi waan jedheen kootu naan jedhe. Kanaa ingiliffa rabbitti dhaqee kana. Nan naqee maaliif biiroo irratti bilbilattee naan jedhe. Naphee kuna dhukkubaa ani hojjechuu hin dandeenye na deebisaa biirootti hin jedheen. Kasi dhukkumaa dhufteennan sababii ho'aatii fi biyya keenya hin jiru hin jedheen.
Isaatti booddee mana yaala si geessinanii dooktoritiin akkasitti kiniinii jechuudha qoricha feestaalii tokko kana arteenaa kennite. Maal jetti yaada mattaaggashaa sii kennite malee hin dhukkubsattu fayyaadha jettee. Okay fayyaadha maaliif qoricha naa kennite jedhee mattaaggashaatti. Okay jedhee amman jedheen uumaa tokko sirraan barbaaduuti gara biiroo na geessin jedheen. Amichi booddee sin geessu naan jette anis ganama ka'een yoo rakkoon sinirra ga'e nuun jette gaa ijoollee achi keessaa akka koree ta'anii hojjetan santu yoo rakkoon sinirra ga'e kani maadaamiin keessan sin geessitu biiroo ta'e hojiin hojjetiina kilaasii keessan qollofadhaa taa'an nuun jette. Ana qoccadhen taa'e ganama gaafa gaatu ijoolleen keessa bukeessaa bultee biintuu gannaqaa bulte manni silaa fooqii dhagaa afuriitti jira isa kana hunda jechuudha. Shintibeetiin qofti mana sana keessa 18tu jira dhugaa waaqayyo. Gibbii keessa 2 jira isa malee 18. Kutaan shaaworii kophaa jira mastaawutiidhaan jira kana hunda asadoof kanan ganama sa'aatii Itoophiyaa 12tti ga'e. Deebi'ee sa'aatii 8 halkan keessa sa'aatii 8 9tti jira sinaa argisiisu. Guyyaa 14 taa'ee gaafa guyyaa 14ffaa hojiin dhiisee isaatii booddee laphee kana dhukkubaa wanna dhuunatti fakkaata lapheen koo amma nageessi biiroo jedhanii biiroo nageessite. Gaafan biiroo dhaquu biiroodhaan namichichi na kabalee jechuudha. Innaan fuudhee kaballachuu wanti godhu akkasitti lafti naan maree kanaa nyaata nyaachaan turre ofirraa akkasitti lafti naan maree nan kufee achitti dhiigni afaan funyaanii na ba'ee isaatii booddee kaameraan hin jira ture lafa sanaa jechuudha. Kaameraa cufi haa ta'u akkamitti kan argute hin beeku gaa. Achiin sooftii natti kennee sooftii kanaan xaragadhe na rukute jettee funyaan tuna dhiigettee waan ho'a ta'e funyaan na funuun dhii malee dubbattee na sin ajjeesanaan jedhe. Rakkoon qabuun jedheeni achi booddee rakkoo akkati hin qabne kunoo kaameraan si waraabee jira kompiitara akkasumatti naannessee haasa'inaan jedhee kaameraan si waraabee jira naan jedhee jechuudha na dursee nagashee gara keessa yeroo galummoo kan si gaafatan arabootadha garuu afaan biraatiin kan si hiiku hin jiranii shamarranii jechuudha gara duuba warra dhiiraas hojjeta gara keessaatti yeroo galte immoo shamarrantu dubartoota hojjeta. Achi na gaafatan rakkoon kee maalina rakkoo jiru hundatti tokkoffaa bofa ani hedduun sodaadhaan jedheen biyya keenyattu yoon bofa lafatti arge torbee tokko guutuu quncee yoon arge muka wayii yoon arge bofa natti fakkaatan jedheen. Jaraa irratti bilbilanii gaafatan bofti mana keessan keessa raadhani. Bofotoon taane ashaangulliitii isaatii isa ijoolleen ittiin taphattu argiteedha. Ani immoo reelii tokkoffaa bilbilee kaameraa fudhattee yeroo sanatti gara hojii galuu hin dandeessu sarraatinyaaf hin bitamu ishee xiqqoo sana bitama. Shibiyya keenya Kongo sim kaardii qofa gashatu. An kaameraallee waraabus hin dandeenye waraabus ture yeroo sana akkatti naa galee bofti akka hin jirre dubbatanii jechuudha. Isaa booddee akka namichi na rukutee itti himee yaa ogaa namichichi waan isaan godhan hin beeku adabuuf hin adabne hin beeku. Funyaan maal ta'e yeroo sanaaf iyyuu garmalee na dhiiga maal ta'e si dhiiganna isa na rukutee hin jedheeni. Yaa dubartii rukutee jechuun dhiirri Saawudii keessatti akka seeraatti ulfaata. Garuu namichi sun hin hojjeta ka. Otoo dhuguma wanti sun isaa waan tokko adabbiitti laatan achi keessa kamitti hojjetare. So mudannoon ani qabu kanadha ture. Biyya kana dhufee immoo dhiyeenya mudannoo baay'ee ulfaataa ta'ee fi ijoolleen keenya irraa of eeggachuu qabanii fi irratti obsa godhachuu qaban tokko mudannoo guddaa ture. Yeroo darbee hani amboo mudannoo wayii haasoftee turte wanti ishee mudate yeroo darbe. Isaan wanta walitti dhiyaatudha garuu dhugaa dubbachuuf wanta nama naasisuu fi hedduu tokko kunis jira wanta nama jechisiisu tokkodha. Yoon carraa argadhe mana yoo tittuu siniifin qooda kanarraa kanaaf immoo chaanaalee korratti illee sinii qooduu hin danda'a. Gaafni gabaabumatti mudannoon ani qabu kanadha. Mudannoo sin bohaarsuuf sin kolfisiisu immoo yeroo biraan siniif qabadhee dhufa. Yeroo baay'ee biyya Arabaa yeroo deeman mudannoolee hedduun nama mudata. Rakkoolee hedduun ni jiru. Isaan kun warra xixiqqaadha jedhamee yaadamu. Kan kana caalaa isaan mudatu hedduu isaanii jira. Shamarran keenya hedduun isaanii mana Arabaa keessatti kan gudeedamanii mucaa daanii maadaamiin ofii ishiiti yoo mucaa ishiitu rakkoo sanarraan geesse ta'e qorichoota garaagaraatti kennite akka ulfisuun milkoofne illee goote rakkoo garaagaraarraan geessu ijoollee baay'ee jiru. Ani namni ofii kooti beekuun jira. Mucaan maadaamii dirqii gudeeddaa irratti raawwate wanta nama suukanneessu kana gaafa irraan ga'u mucaan ulfa ta'uu ishii gaafa irratti bartu gaafattee mucaa ishii ta'uu gaafa bartu qoricha obaastee jechuudha. Maali wanta mana keessatti deedamfisamu waan sanillee yeroo sanaaf natti himte mucaan yaadadhu itti kennitee mucayyoon sababii sanatti dhukkubsattee egaan rakkoon ishiirra ga'e waa hedduudha. Isaatii booddee gara biyyaa galte jechuudha.
dhugaa dubbachuuf wanta ishirra ga'e sana osoo isinitti himee bakka dhaggeeffachuuf wanta isinitti hin tolle jechuudha. Dhaggeeffachuuf wanta isinitti hin tolle. Mucaan sun yeroo sanaa fi haala baay'ee fokkisaaf suukkanneessaadhaan biyya galtee garuu hin jiraattee fi lubbuun ishii hin jiraattee fi hin boqottee hin beeku dhugaa dubbachuuf. Wanti sun wanta lubbuun jiraatu natti hin fakkaatu. Wanti ishee irratti raawwatame soo mudannooleen akkasii hin jiru. Kana jechuun immoo maanni wanteen akkasii kana kan nuti miidiyaa irratti baanee dubbannu obboloonni keenya duubarra dhufan hedduu isaaniitu jiru. Biyya Arabaa jechuun gaarummaatti fakkaatee kan dhufan. Fakkeenyaaf obboleettii kootu jirti. Obboleettii koo xiqqoo umrii ishee waggaa 14. Indawum yeroo ishiin gara biyya Arabaa dhufuudhaaf na gaafattu umurii waggaa 13ffaa ishee ibseen. Nan dhufa malee jette. Ishiin maal barbaaddi? Bilbila touch screen. Ijoolleen abbaa qabeenyaa qaqqabatanii dhufu. Waggaa darbee natti fakkaate qabatanii dhaqu mana barnoota haayiskuulii galtee jirti isheen. Bilbila akkasii kana akkas qabatanii dhufanii suura ka'anii feesbuukii irratti gadhiisanii tiktookii gaan beektu isheen. Viidiyoo gaggabaabaa waan ta'e gadhiisanii faarfannaa minaamni akkasitti gadhiifatanii isan barbaadan. Jedhee maal sii godhure nan dhufaachi piroosinaaf yaan telefoon jedheen anuu rakkoo akkasii keessan jira. Kanaaf waan inni hojjedhe maallaqa argadhu qofaaf sitti hin fakkaatiin. Sadaffaa irratti narratti xiqqoodha jechuudha. So kanaatiif ani yoo rakkoo keessan jira ati immoo dhufuu hin dandeessu. Dhufu malee afee kanan ta'u taanaan barnoota hin dhiisaa naan jedhu. Okay barnoota hin dhiistaa'e barnoota dhiisiin jedheen. Dhiisii manatti galeeti gaaf sana si heerumsiifatu rakkoon qabu maatii abbaa qofaati qogaabiiffatu hin jedheeni. Yaa akkuma hin taane taanii hambisiisnee isaati booddee bakka waaquma kadhachuun jalqabe. Dhugaa waaqayyo baay'ee tokko intini jedhee finfinneettiin badee jetti akka tokko jetti biraazariin ishee reeba. Maaliif isheedhaan galu haalli kun hundi jechuudha. Achiin guyyaa tokko maadamii koolchii walullee mana kana keessatti walitti buunee dhokseen kaameraa lafa kaa'ee jechuudha. Koshiinaa keessa. Dhuftee ishiin natti hiitee kaameraan sun hundinuma waraabaa jechuudha. Isaati booddee gaafa ishiin baatu garmalee miira keessa galee nan boo'u. Viidiyoo sana fuudheen galee jechuudha waggaa darbee galeen. Fuudhee galeen itti argisiise. Maadaamii jechuun kunootiin jedheen gabaabaa salphaadhumatti waan xiqqoorratti wantatti ilaaltu jedheen. Isaati booddee bakka sodaachuu jammartee mucaanis barumsa isheetti deebi'ee seeraan hordoftee maal isiniin jechuu barbaade namoonni hedduun wanta silaa isaan kan bilbila barbaacha dhufu isaan kan immoo bakka ijoolleen keenya har'a mana Arabaa keessatti sammuu isaanii bohaarsuu jecha saatiitti boqonnaa argatanitti miini isaanii isaa ta'u surree isaa ta'u qumxa isaanii isaa ta'u sharra bitikki jedhanii suura isaanii kaa'anii fiiltariin toleeraa fiiltariidhaan of miidhagsanii gaafa isaan feesbuuk irratti gadhiisan gaafa argan ijoollee waanuma akkatti jiraannu itti fakkaataa jechuudha. Jireenyi nuti jiraannuu fi wanti silaa suura irratti argamu tokko miti jechuudha. Kanaaf ijoollee biyya jiran koottaa jedhanii jajjabeessu keenya sirriidha nuti bu'aa irraa arganne irraa fayyadamne irraa garuu miidhaan nuti miidhamne isa caala. Ani fakkeenyaaf keessi koo miidhame isa caalaa jechuudha. So kanaatiif yeroota keessanis haa ta'u obbolaa keessan biyya jiran gara biyya Arabaa kanatti waamuudhaaf itti honnattanii ittiin jajjabeessinas hin jechuu barbaada. Viidiyoo isinirra dheeresse. Egaa naga yoonaa waan waliin turtaniif guddaa galatooma. YouTube channel iyootiif ara namoonni taatan subscribe gochuu hin dagatiin sinin jira. Video share like share gochuudhaan ishee jajjabeessaa ishee waliin dhaabbadhaan sinin jira. Yaadaaf qeeqa qabdan immoo saanduqa komentii jalatti naaf qooduu hin dagatiin sinin jira. Aga video biraatiin mana kootti isaa ta'u mana yootitti deemnee wal arginu nagaadhaan naa tura. Hedduun sin jaalladha hedduun sin